Rafu maramaan gurguddaa kan ta'e argaa. Harka namootaa irra itunni kaa'amuu ilaala. Maa inni hin jedha ture gooftaadhaan. Akkas naan jedha afurri Waaqayyoo. Ilaamee naan jedha. Ani Waaqayyoo saba kanaaf oolummaan ooleef caalaa dabaleen oolmaa oolaaf. Inni ati agartu kun nyaata yeroof nyaatamee dhumutu hin ta'in. Nyaata isaanii har'a nyaatanii borfitan tun ta'in naan jedha afura kooti. Bara baraan naan jedha Waaqayyo hamma gaafa isaan na duukaa jiranitti, hamma gaafa isaan na dhaga'anitti, hamma gaafa isaan na dhaabbatamanitti salphina kan oolchu. Daandiitti ba'anii kufanii cabu kan oolchu. Yeroo malee du'anii diinaan nyaatamu kan oolchu. Guyyaa irraa Waaqayyo harka isaaniirra dabalee eebban kaa'uun qaba naan jedha Gooftaa Yesuus. Namoota kan hundumaa deemeen itti bu'a. Maqaa kee waammate eenyufaatu gaana'ee argee. Maqaa kee waammate eenyufaatu gaana'ee argee. Humna kee tamanate eenyufaatu gaana'ee argee. Masa nadurai bane naftate salpina ko du masa nadurai bane naftate salpina ko narkine makage wa mati
Achana arka kosa mrkati Achana Jesus. The name of Jesus Christ. Jesus name. By Jesus. Maka Jesus Christosin. The name of Jesus Christ. Afura bar iraf garachistu. Afura bar iraf ipshinyati. Afura bar iraf nagashinyati. Afura bar iraf ajus dabultekati yaltu. Afura bar iraf akashin imbokonne hingamman negote. Nagashinyati kan jurtuati. Praise the name of Jesus. As in the name of Jesus. As in the name of Jesus. As in the name of Jesus Christ. Maka Yesus Kristusin darah terra. Thank you Jesus, thank you. Nagaan qabdu yeroo baay'ee. Qabu. Waan si harkatti da'ee duun argaa. Maan yeroo jiru Waaqayyo maal naan jedha? Yeroo dheeraadhaaf akkati nagaan qabne, yeroo dheeraadhaaf akkati qoromtuu dhiphinni guddaan, ba'aa guddaan, wanjoo guddaan akkasirra jiru afur qulqullunatti hima. Waaqayyo sirrii. Yeroo baay'eedhaaf keessumatti yeroo itti jireenya kee jibbite lubbuun kee, afurri kee, foon kee yeroo itti jiraachuu biyya lafaa kana of jibbite qabda. Yeroo baay'ee siif hin beeku. Yeroo hundumaa dukkanadha, qormaatadha, wanjoodha. Seexanni lubbuu kee balleessuudhaaf guyyoonni si hafan guyyoota muraasa. Gara afurri Waaqayyoo akkasana jedheera. Har'aa kaasee qabaa isaa harkaa baaseera naan jedheera Yesuus. Maya bagarut nagaran. Maka nagaan weddas. Nagaan qabdu manni kee yeroo baay'ee nagaan qabu. Maal keedha? Ana kooti. Armee keedha. Eeyyee. Yeroo hunda dhiphina. Dhugaadha.
gadi baatee ol galtee bana. Dhugaadhuma. Umurii jiraatte keessatti ati yeroo baay'ee fayyaan qabdu. Dhugaadha. Si dhukkubas manni keessa nagaa qabu si dhukkuba. Dhugaadha. Yeroo hedduudhaaf keessumatti garaa kee keessatti wanti yeroo baay'ee akka itti hojjenne yeroo nyaatti si dhukkuba, yeroo hojjetu si dhukkuba, yeroo baatee galtu si dhukkuba. Yeroo baay'ee dhiphatu. Dhukkuba. Inni dhukkuba ani isheen nuunnuudha ana dana jira. Yeroo hundumaa nutti himatti. Waa gochuu hin dandeenyu garuu Waaqayyoon kan kadhadha. Har'a ganama kaleessa galgala yeroo asii waldaa keessaa baanu nufanii obboleettiin koo kun gammaddee dhattee mannaariyaa naaf iddee dhuftee keessa kootti Waaqayyoon nan galateeffadha. Har'a bishaan dibataa fuudhee min kennee. Yeroo baay'ee keessumatti garaa ishee sammuu ishee nagaa qabu. Bakka waan baay'ee dubbatu garaa kana keessa waan qoricha nama kennamee dhufu bakka waan malee shakkisiisa keessa. Nagaan yeroo baay'ee erga harkaa fudhatame tureera. Tureera bakka. Ameen. Yaa. Har'a boodee na argaa. Mana onaa diigamu argaa. Manni onaan diigamu kun maal yeroo jedhu Waaqayyo maal jedha? Maanni yeroo jedhu afurri Waaqayyo maal jedha? Tokko ba'aa isheen baattee dhuftedha. Waaqayyo ba'aa isheen baattee dhufte, rakkinatti baattee dhufte, rakkina isheen baattee dhufte, ba'aa ishee isa lammaffaa hadhaa ishee marsee jirudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos maalaan jedhaa har'aa kaasee Waaqayyo dhiphina mana keessa, dhiphina bakkee keessa, dhiphina karaa adda addaa ishee marsee jiru hundumasaa Waaqayyo itti obbaafachiiseera naan jedhee. Gooftaanani harka wayeen fee diinota nyaatamu raana fee